السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ورتوتا كينيا وندي كيسانو بغانا غانو جراتان فياك أبداني جروب جرين كيسان هالك لين سمار فكات سنجر كبجمتوتا ورتوتا كينيا غجار فيديو أجائبا بريدو تكبات إسنين يا إجرا فيديو كونس ماليو جتان كبجمتوتا ورتوتا كينيا واي أيو في سايدو أيو سمياتي أيو سايدو سونتين أيو سمرة إراي جتشارا dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kalemoo dheengaddaa baay'ee tokko aaree ture jechaadha. Eenyutti Sa'iditti baay'ee aaree, Ayyuuttis baay'ee aaree jechaadha. Viidiyoo guddaa kennuufii ni yaadattanii garuu Ayyuun guyyaa har'a kana seenaa daladdee baay'ee nallee gammachiiste ana qofa osoo hin taane hordoftoota isiillee gammachiiste namoota hedduu gammachiiste jechaadha. Maaliif waan Sumayyaan asiin dura waggaa dheeraa itti yaade Sa'idoon fuudhee Ayyuudhaaf kennee yuutuubaa sabiskiraabii 300 fi 50 wayii. Akkana jechaan mana tokko fuudhee mana Sumayyaa tokko fuudhee Sa'idoon eenyuuf kennaa Ayyuudhaaf kennaa jechaadha. Osoo sargiyyuun godhatin mana fuudhee Ayyuudhaaf kennaa jechaadha. Yoo yuutuub mana fuudhee inni Ayyuudhaaf kennu yuutuubii kana yuutuubii hin jennu akka manaatti laalla waan ta'eef jechaadha. Waan kana ammoo Ayyuun laaltee Sumayyaan illee waan isiin irraa dubbattee argitanii jirtanii Sumayyaan baay'ee dallantee akkana maaliif waan kiyya fuudhee kennaa maal jettee yaani dallansuu guddaadhaan waan Sumayyaan dubbattee dhageettanii jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Ayyuunis hagamti yuutuubii san Sa'idoon kennuu fi hagam akka irraa gammadde isiinis dubbattee jirti. Guyyaa har'aa garuu wanni seenaan isiin daladde maali? Lakkiin barbaadu sabiskiraabii 350 yuutuuba guddaa hagana ga'u kana fuutee isi jalaa naan kennini. Onneen Sumayyaa asiin duraayyuu kahooree yoo nagaa an duwwaa irraa ka'ee waan kiyya guddifachuu barbaada. Zero irraa uummanni kiyya naa guddisu kanamaa hin barbaadu jettee zero irraa kun kaattee banattee sabiskiraabii 350 san 350 san jechaadha 53 akkasii san hin barbaadu jettee jechaadha. Haadhumaaf deebisii ana ammoo zero irraa ka'ee guddadha jettee jechaadha. Kun dhugaa dubbachuudhaaf seenaadha. Osoo namoota of jaalatan namoonni hedduutu jira jechaadha. Namoota of jaalatan biroo osoo ta'e kan Sa'id kennee fi isiin diddee ofirraa deebistu dhiisaati. Osoo Sa'iduu kun ka Sumayyaati isiin kennu jedheeni osoo dubartii biraa taate diddee isii qofa jaartitan ta'eeti anillee jaartitan ta'eeti bara. Naa kennuu qabdattee yookaan guddaa isaa irraa fudhatti yookaan kama 353 kana irraa fudhattee jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan irratti baay'ee Ayyuun baay'ee galatoom jedhaanii baay'ee na gammachiiste. Baay'ee na gammachiiste dhugaa maaliif gochoonni isiin asiin dura dalagaa turte hedduun na rifachiisullee kun ammoo baay'ee na gammachiise dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiise. Hamma tokko Sumayyatti hamilee horuudhaaf hammam fedhii akka qabdu garsiisa. Fedhii afaanii osoo hin ta'in fedhii dhugaa onnee irraa garsiisa jechaadha. Namni qabeenya hagana ga'u waan guddaa kana fuudhee yeroo Sa'id isiidhaa kennu isiin ofirraa deebiste lakki anduwwaa irraa eegala. Kun kiyyan miti. Ofitti amantummaa mataa isii akka qabdu garsiisa jechaadha. Garanumaan Ayyuu galatoomii isiin jedha jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoo isii duras isiin dhageessuuf xiqqoo yaalee jira. Mee ammas xiqqoo viidiyoo isii kana laallee olii dachana osoo kanan godhiniin dura kabajamtoota hordoftoota keenya. Liinkii kunoo koomentii jalqabaa irratti akkuma agartan jechaadha. Liinkiin kaayee jiru kun kan Ayyuuti. Yuutuuba Ayyuu haarawaa 0 irraa eegala jettee eegalte san jechaadha. Isa seenaati sabiskiraayib isiidha godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Sumayyaan qalbii ishii natti cabe ani immoo foloorii kanaan waan ba'ee sanan hojjedha jedhee namanu. Ani waan gaarii foloorii kanaan nan hojjedha jedhee ofitti illee namanu hin hojjedhus. Kanaaf Sumayyaa folooriin kun abbaa manaa keetii faadee biutoo ani akka haaraatti yuutuubii haaraa baay'ee qalbiin kee natti cabeera. Abaarsi kee maali? Hanga ammaan hin jiraachisu ture garuu ammaa booda immoo lammata sin aarsu lammata immoo qalbiin kee akka natti cabuun fadhu. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Akkuma beekamutti yeroo darbee viidiyoo wayitiin dhufeen ture. Viidiyoon sunis sarpiraayizii Sa'idoon anaaf kennedha. Akkuma beektan sabiskiraayibii 353 kan ga'u akka kennaatti godhee naaf kennee ture. Anis baay'ee gammadee gara keechanitti dhufee haasa'an ture. Gammachuu siniif qoodeen ture. Garuu immoo gammachuu koo osoo hin fixiin gaddatu dhufe. Kamuu Sumayyaan aarii guddaa keessa jirti. Inumaayyuu jarri achitti bashannananii Sumayyaan asii waan isiin itti jirtu numaa fi isa qofatu beekachaadha. Baay'ee aarii guddaa itti qabdi.
Sumayyaan osoo Sa'id dhufee fedhii guddaa qabdi. Sa'idiin eeggataa jirti. Maal godhu akka barbaadde yeroo inumaayyuu ayyuun yeroo waa jettu osoo rabbummaan godhee ayyummaan sullee ishin dhufne. Yaa Rabbi isima san fidetti. As osoo dhufte ayyuun sapiraayizii ajaa'ibaa taataa jecha. Sapiraayizii ajaa'ibaa taata. Yookaan uffata adii bitattee dhufuu qabda jecha yookaan biyya kana dhuftu taate. Muyi si'ii miti dhugaa dubbachuudhaaf anamma si'ii miti waan keessa beeku waan kana jedha jechaadha. Si'ii miti ayyu si'ii miti. Sa'idoonuu gaafa dhufee jaartii isaa Sumayyaa waan dubbisu yoo taate hin dubbisa yookaan itti araaramaa maal jedhu taate badii hagana ga'u dalagee isiniif gaarii miti. Isiniif gaariidha. Badii miti. Isin ammoo akka badii qabattee jirti Sumayyaan jechaadha. Gaafa as dhufu Sa'idoonuu sapiraayiz ta'uu danda'a jechaadha. Akka tasaa Sumayyaan sun osoo waliin dubbisanii malee sayyoo jaarsa kiyya kabajamaa jaalatamaa dhufu hedda kootu daddaaf turteeyyuu garuu uffata adiin dagatinii waan jettuun natti fakkaata. Waanii aarii isii irraa kan ka'e jechaadha. Baay'ee itti aarteerti. Uffata adii bitadhu kootu waan jettuun natti fakkaata. Hundaafuu Sa'idoon ammoo badii irraa badii biraa dalagee yuutuuba Sumayyaa yookaan daa'ima isaa fuudheeti ayyuu kennee sabskiraayipii 350 laala qabeenya guddaadha. Yuutuubiin akkuma beekamu jechaadha. Sabskiraayipii 353 jechaan waan guddaadha. Mana tokko guutuu jechaadha. Mana fuudhee kenneefi isin allaan barbaadu. Waan takkan barbaadu jettee akkasitti ofirraa deebistee kanaaf ayyuu baay'ee galatoomuu kun amalee si kennee jira. Maaliif haa guddachuuf haa xiqqaatti waan fedhes haa ta'u kanas haa ta'u sanis haa ta'u mucayyoo tanarraa Sumayyaa irraa Sa'id daa'iman qaba waan ta'eef jechaadha. Kaxxii yookaan karaan daa'imman isaa kanaan inni adda bahuu hin dandeenye uumuuf yaali siin jedha. Inni illee gara danda'ameen gara akka jaartii ofiitti si waan feetanuu sargii godhaa ofiitan waan feetanuu godhadhaa qubeellaa walii godhatanii waliif xumurtanii itti fakkaata. Kanaaf innillee garamii jaartii ofii Sumayyaa tanaa walitti araaramuu danda'a ka jedhullee atillee xiqqoo yayyaadii gurbaa kanallee xiqqoo goggorsiisin jedha. Garuu guyyaa har'aa baay'ee sittiin boonee jira. Nama jabduu akka taate namni jabaa maaliin beektaa namni jabaan mallaqaan hin jijjiiramu kabajamtoota hordoftoota keenya. Abbaan fedhee namni jabaa nama laafaa wayitiitu mallaqaan jijjiiramanii namni jabaan mallaqni nama jabaan jijjiiru. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya anni ayyuu farsuudhaan miti ka dhufe. Ijoo dubbii takka qabadhee dhufe jechaadha. Ati si'iin dubartii teettee na ilaalaa jirtu. Si'iin dhiiraa teettee na ilaalaa jirtu. Wanti akkanaa jireenya kan kee keessa osoo mudate haala kamiin keessummeessuu dandeetta. Ammoo amma Sa'idoon godhe kana gootamoo maal siin jechuudhaaf waan kanarraa barnoota xiqqoollee taatu ni fudhattan jechaadha. Wanni akkanaa kun hawaasa keenya keessa heddumminaan jiraata hawaasa keenya keessa jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif Sa'idoon yeroo ayyuu yuutuuba hagara ga'u kana fuudhee kenne Sa'idoon gaariidha jedhee harka kennuuf miti. Isiin ammoo deebiste kun gaarii gooti jedhee harka kennuu qofaaf miti. Ijoo kiyya kan dura dubbadhe qofa ilaalina keessa ijoo dubbii an deemuu kana bakka kanarratti hubadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Inumaayyuu yaa'ii guddaa namni uume Sa'idoodha dhugaa dubbachuudhaaf. Inumaayyuu mee ati fuudhu qabeenya Sumayyaa fuudhee yoo mucayyoo tanaa kennu. Mucayyoon tun yoo qabeenya Sumayyaa kana fudhatte maal jechuudha? Jarri lamaan akka wal tumtu akka jarri lamaan du'aaf wal ajjeechaa wal barbaadu namni yaa'ii guddaa taasise Sa'idoodha jechaadha. Garuu ayyuun bakka kana wanni galatoonfadhuuf yaa'iin kun akka dhufu dura Rabbiin isii beeksise jechaadha. Kanaaf yuutuuba kana diddee malee qabeenya kana ga'u kana osoo dubartii biraa taate hin didduu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf isinillee warreen daawwataa jirtan wanni akkanaa kun qabeenya nama tokkoo fuudhanii nama kaaniif eeyyama nama tokkoo malee fuudhanii nama kaaniif yoo kennan kaaniif fuudhanii eeyyama nama tokkoo malee yoo kennu jechuun jaalala nama saniif qabdu garsiisa jechuu osoo hin ta'in walitti oofuu yaa'ii barbaaduu nama sanii wal tumsiisuu wal lolchiisuu yoo barbaade namni akkana godha jechaadha. Kanaaf waan akkanarraa akka of eeggattan dargaggoonni bakka jirtanii na daawwataa jirtan dubartoonni na daawwataa jirtan isiniin jechuu barbaada. Ijoon dubbii Sa'idoon yuutuuba fuudhee isii kennuun an gara kiyyaan itti yaadee osoo itti yaadin hin jedhu itti yaadee akka jarri lamaan jidduutti waliigalteen ijaaramneef yookaan waliigalteen hin dhufne waan kana godhe natti fakkaata. Wanni an qabadhee dhufe kanuma kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuubii ayyuutuub liinkii as jala isinii kaa'aa jedhee jira. Guutuu viidiyoo ayyuu yuutuuba isii keessa seentanii ilaaluu dandeessanii seenaatii yuutuubii isiillee sabskiraayib godhaa fi isiniin jedha. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan nu turaa isiniin jenna.